يا ربي نقدي نما أبيادو نما ربي خيري ثاني بربادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطوطة في ورطوطة في نقاط كالي ورطوطة كلني توبا حد النجاح سنفيا رجعتني ورين نجارة ورين سنجارة على مبيه بتكان سنجارة لا اسم كبا جارة بيفتش كذا لقادي وتن بيزي دان كه اسم جلاين بدي فيديو قد اسمه بيسه فيديو دادا لقادا marutti hinjiru welle dalagaan jiru welle gadhiisitti waan hinjirre jecha hedduu takka dhiifama rakkootan garaarraa jechu warreen bilbiltanii maaliif jalaan kaasne gizena tokkni biisee jechuudha maaliif jalaan maaliif taatee kullani huccuu kana barbaanna warreen kan dhiifama hedduu tokko garaarraa maaliif Itoophiyaa keessa namni hedduu tokko biizii ta'a waan hin biizii ta'e bilbilee isin jalaa kaasuu dhabe malee waan biraa isin fakkaatanii hedduu takkaan isin jaaladha isin kabajaan jechuudha warreen na jaalataniifis isin hin jaaladha warreen na jibbitanis ani isin hin jaaladha hunda kan isin wadda isin jechuudha araan kana maal nu qabattee dhuftee kullanii jechuun keessan oolu waliin isin qabadee dhufe obboleettii tiyya takka qaalii Ameerikaa irraa huccuu akkasumas qalabattee isii sanii huccuu erguuf deema akkaataan huccuu isii gaa kuma tokkoffaa huccuu isii kana isiin qalabattee huccuu aadaa Harargee jechuudha huccuun tun yeroo jiraatti Ameerikaa jiraatti huccuu kana qalabattee deebitee huccuu walloo kan uffate jechuudha huccuu walloo kan uffate akkasumas jechuudha daawwattoota kiyyaa kana qalabattee obboleettiin tiyya qaaliin jechuudha isiin sanii deebi'eemmoo huccuu uffata aadaa kana uffadheen ture uffata walloo jechuudha uffata walloo kana akkumaan ani uffadhetti narraan bareedee agarraa footoo ergeefii ture isiin kanallee naaf erginaa jettee kanallee erguuf deema jechuudha inshaallah ara immoo uffata isii dhufanii walii qabee akkaataan itti ergu isinitti agarsiisu deebi'eemmoo uffata arsii kana qalabattee jechuudha uffata arsii kana qalabattee kana immoo ni nudhisiiseef qiyaasa isii irratti akka isiin fe'utti nudhisiisee fi kanaan erguu deemaaf jechuudha huccuu isii kana gaa walii qabnee akkaataatti erginu akkaataa isii fuunee deemnu akkaataa midireeshinatti geessine akkaataa akkuma nama dura isinitti agarsiisee jechuudha isiidhaaf ergina akkaataa sanitti waan erguuf deemuuf jecha jechuudha isin hanga xumuraatti yoo viidiyoo kiyya daawwatan viidiyoo babbareedaa agartan an maaliif uffata aadaa kana uffadhee faayamee isinitti agarsiisa anarra ilaaltanii uffata adda addaa waan mimmiidhagaa waan babbareedaa uffata aaree guyyaarraan isinitti agarsiisaa jechuudha maaliif jennaan ni beektanii waan bareedaa yoo agartan isinis hawwattanii uffata akkanaa kana barbaannaa jettanii uffata hedduu jira keessa akkuma agartanii jechuudha waan babbareedaa kophee jira maaltu jira waa hedduu waan diizaayinii isin barbaadanillee akkasuma jechuudha diizaayina garaagaraa jira kadhiiraa haa ta'u kajoollee haa ta'u ijoollee xixiqqoolleen kun uumamumaan jira jechuudha kophee jira akkasumatti kophee caantaa kadhiiraa jira akkasumas kophee dhalaa adda addaa jira jechuudha kophee adda addaa jira akkuma agartanitti huccuu ijoollee jira dibbee jira wanni hin jirre hin jirtu jechuudha maallaqa qabaannaa waa hedduu jira jechuudha saniifuu waan garaagaraa kana bitachuudhaaf ana qunnamtanii bilbila kiyyaannaaf dawwaltanii carraa akka obboleeyyan kiyya warri Ameerikaa jiru warri adda addaa jiru na qunnamaa jiru kana na qunnamtan isiniif hin erga garuu dhiifama naa godhaadha waan uffata aadaa jechaa jirtan jechuudha hedduun keessan maaliif ni beektanii maaliif warra biyya Arabaa dilaammaa ergeef hin jiru jechuudha warreen adda addaa Suudii Dubaay biyya adda addaa irraa na gaafatanii garuu warreen na gaafatu kanarraa nam takkallee warra ergu jiruuf takki immoo afaan qofaan na gaafatanii sagalee qofa namaa kaanii kanaan fadhaa saniin fadhaa kana nu ergi jaan warreen anuma dilaammaa qunnamaa jiru warra Ameerikaa warra biyya garaagaraati garuu warri biyya Arabaatis oo ergachuu fadhaa oo gaafachuu fadhaa oo nuuf hin ergamu jee abdii osoo hin taane waan akkanaatiin fadhaa waan akkanaa kanaa ergu jettee maallaqa qabaannaa waan fete qabaannaa ati hawwii qabaannaa handaqee DHL si ergu akkumaan Ameerikaa ergaa jiru kan jechuudha erguu siif wallaa obboleettii jechuudha saniifuu warreen ergachuu barbaaddan waan takkallee waan takka wanni hin qabaatinaadha ergadha karaa barbaadaniif isiniif hin erga huccuu garaagaraa na gaafachaa jirtan akkasumatti hishama kaddaan ergii sitaaraa barbaannaa maal barbaannaa warra jechaa jirtan akkasumatti isiifillee geeletii tanaafillee ergaa fi erguuf hin deemaaf jechuudha saniifuu akka isin ergitan akka isin barbaadanitti isiniif hin erga waan ta'eef isin na bilbiladhaadha lakkoofsa kiyya kana jechuudha gubbaan isiniifaa yeroo hedduu dubbachaatiin jira nan dhageessanii takka immoo viidiyoo laaltanii fixxan na fakkaata viidiyoo kiyya kana mata duree kana gadduuxee laaltee xisaabataa osoo hin taane video khiyaan ka xumuran laalte ila dikkaan ga'utti akkaataan itti ergutti gisee laalte hedduu sitti tola karaan ergisaatis ni dabaratta ni laaltaa jechuudha yoo si yaadni siif galee akkana naaf galee jettee na dubbata yoo siif hin galee keessaan dhuftee naan galee akkamii ergitaa akkamitti haala akkamitti ergitaa cukkanaatiin barbaada naa ergii naan ja'iiti ergadhu jechuudha ati nama biroorraa addaa miti biyya feetee jirtu biyya keessaas akkasumatti biyya adda addaas illee ergaatiin jira warra fe'in sapiraayiz nu godhii waan akkanaa miti nu ergii warri attanis akkasumatti isiniif godhaa jira jechuudha garuu gaa warreen hedduu na dawwalanii eessa jirtaa
maaliif nu jalaan kaasnee maaliif nu jalaan dubbannee huccuu adda addaa barbaadna warreetan soorii dhiifama hedduu takka dhiifama naa godhaadha amma gabanumaan deebinee gaafa huccuu obboleettii keenya huccuu keessa burree mikaasa burree anillee uffata aadaa kanaan akkanatti yoon dhaqee dhiiroo maaltu jira sargii jira maaltu jira naan jechuun hin oolamu kanammoo amma huccuu mikaasa burree gagachaaseetiin huccuullee anillee ofirraa baasee akkasi qabadhee huccuu deemaan malee yoon amma kana dhaqee maaltu jira daanii namni kararra gaa biyya keessa ni beektanii yoo huccuu aadaatiin faayamu yoo waa jiraatan malee akkamitti normaal uffattee deemuu dandeessu an isiniif jeetiin akkana uffadhee faayamee jechuudha uffata aadaa keessatti silaa agarsiisuuf dhufee jechuudha hordoftoota biyya kabajamoo qaqqaalii akkasii viidiyoon keenya hanga xumuraa faana turaan. hordoftoota fi kabajamtoota keenya qaqqaalii amma wanni isin iddoo xumura jechuudha ammaan tan huccuu kan irraa baasee huccuu biroo uffadhee akka huccuu kana kan fuudhee isiidhaaf geessu deema obboleettii qaaliidhaaf ergu deema midireeshinatti deemu deema warreen jechuu uffata garaagaraa barbaadan lakkoofsa kiyyaa as gubbaa hanga xumuraa isiniif hin kaaya hanga xumuraa yoo viidiyoo daawwattaniif itti malee isiniif hin galu hanga xumuraa daawwaddaadhaa uffata as keessa jiru guutuu qalabaddaa akkasuma footoo garaagaraa ni maxxansa isiniif footoo adda addaa jechuu telegiraam kiyyarra feesbuuka kiyyarra asuma wanni gubbatti footoo adda addaa warri qabdan diizaayin adda addaa yoo qabaattan natti ergitan isiniif hin hodhisiisaa guyyaa waa xiqqoo shomraasa keessatti viidiyoo adda addaatiin isiniif maxxansu yoo rabbi jechaallaa warreen adda addaa jechuudha akkasii viidiyoon kiyya hanga xumuraa yoo daawwattan hedduu isiniif tola hedduu isiniif miidhagaan jaa hanga viidiyoo hanga xumuraa daawwattan baay'ee isiniif jaa. Acaalu guddichisan. Obboleettii keenyaaf deemnu kana fakkaatti obboleettii kiyya qaalii hundi gaana qaqqaalii dhageelu kan boodaa hin jaalladha kanneen fakkaatti kunuuntu kanneen geelotan kiyya qaqqaaliidhaaf viidiyoo achi maruudhaaf naaf jooyine akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya Bombi dhufti. Ajaa'iba. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenya qaqqaalii warreen eeggachuu barbaadan midireeshinii fi hordoftoota kabajamtoota keenya warreen isin erguu barbaadan haala kana jechuudha kan isinitti agarsiisaa giseen postaati anti suuqii ስፔሊንግ ኤረር ምናምን ካለ ስልካቸውን ከተማቸውን ስማቸውን
ايش الدم؟ كنوا أكما قرتني في النجرة كنوا أكما قرتني سيدان تكتير إني أما جدل دي مجرد نفان قرآن فيديو خيدمها akkasuma gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammoo waa'ee erginii booda roob saamee nagee gaafatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوت كينيا كقالة كم جرت النجاة كيسني فيها. إيجا قرت جنما منابانه. هاجا براتي سواهد ده جنة قرب بوستا كانت تسلفنا. هنقامات تكونوا دبي نجرا لكن ينان هنقامات. مالي في توبيا تناكيسا يو باتي وانت كوجت بباته كرانش تشوفادا كرا مكينان كبدي توبياني والله أكمل إذا تبدأ جنما بانان تسوان ياتين قلقلة قل تسوان حاجاباتي في الكتاب أكسي أما قرمنات ديما جرّا صلاة الظهري صلاة تنبه قروا أسر اللي صلاة أسرين كرونت أذانه أكسي قا وروني وفتا هذا بربادن بير روان فيتن وما برباد وما هاجم تنكمو إسني فرقنا وربي جاي إن شاء الله بالبلا كينيا سبعين كينيا بالبلا كانوا مسكوا أركض كانوا دولتني أكاسي جاي سني فرقني وربي جاي دعائن بدان وكانت دعائن قدم وربي جاي كينيا وينانه يوانيا شو رقمني وينانه سيدي مرة أكاسي نجال نفتراسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدي ابن موجود